keetitti baattee kadoo itti murteessan lubbuu isaa baraarte ummanni saniif sappoortii si godhe malee dirqama Idriis qofa akka injifattuuf miti osoo ሰበር ዜና አለን ሰበር ዜናውን እየላችሁ የቀረብኩት አቡ ፋኖ እባላለሁኝ ኒቅኒክ ካባኒና ሙባረክ ሙሸማ ወይም ጅራ ፋሚሊ በመባል የሚታወቁት አካሎች ባደረጉት እልክ አስጨራሽ ጦርነት ጅራ ፋሚሊ በኒቅኒክ ካባኒ ተዘጋ Idriis akka injifatu qora urfate oromoon giifti isaa yeroo ati taphattu qofa sii kenna ture yeroo ati taphata akka goote startii gootu daqiiqaa 5 qofa san sii kenna ture no wanti ta'e sanii miti viidiyoon nammas jala isinii maxxanse akka fakkeenya ragaatitti isinii kaa'uudhaaf isinii godhe takka lama jedhii leenca 30 wayi hasabi kana jechuun Mubaarakiin ummanni Oromoo sappoortii godhuu dhufe malee Idriis qofa haa injifatuufi miti hinjifachiisuullee jalqaba itti argisiiftanii jirta miliyoona 6 waan taphaati miliyoona 6 waan taphaati miliyoona 6 gate ciccede egari okay taragaaggaanee jirra kun giiftii kenna kenninenu injifadhu Idriis rakkoon qabu garuu koyiniidhaan Idriis Mubaarakiin injifatore ummanni Oromoo akkasiin murteesse kanaaf ani wanni jechuu barbaadu ummanni Oromoo bal'aan injifannoon kun injifannoo keessan baga gammaddan baga akkasitti sappoortii gootan baga Mubaarakiin gammachiiftan hedduu gammade Mubaarak wanni takkattiin inni itti gadde hoo jiraate tapha lama injifatee injifannoo barbaachisu san argatee ummanni Oromoo akka dhiichisu akka gammadu isii tana qofaaf gadde malee Mubaarak musamma na biran dhaabbanne sappoortiin angoone no faannoo wayituu Idriisiin biran dhaabbanne dhugaa isinitti himaa faannoon afaanumaa wixit jette akkuma miidiyaa irratti amma 4 kiiloo seenna sa'aatii 24 irratti zarraa faqaaqii zarraa fizunyi liqaqnyina akkasuma jarri garuu faannoon Idriisiin sappoortii goote hin jirtu yoo guddate nama 2-3 namni Idriisii waa kenne sunuyyuu waan guddaa namni kenne hin jiru anduka isinitti mata balachuu laalaa ture giiftii warra faannoo isin jettan dhaqa laala ummanni faannoo asiin miidiyaa irra ture faannoo qarqarreedhanii asiin faannoodhaaf wanni jechaa ture isaan namni Idriisiin sappoortii godhe ummatuma eeltiraati parsantii guddaa ijoolleen warri faannoof hin jedhan nama takka nama lama sunuyyuu giiftiin kennine cal jedhaniitu dhufanii laalaa turan kanaaf jecha Idriisii warri sappoortii godhe dhalattootuma eeltiraati nauma duraan isa giiftii tabsiisu sappoortii godhaa ture maqaa isaanii seentanii laaluu dandeessan maammeen ammoo namoonni gariin pirezidaantii maammee komattanii jirtan pirezidaantii maammeen akkamitti obboleessa isaa dhiisee achi dhaqee kana godhaa pirezidaantii maammeen waa maraayyuu waa'ee Oromoo keessaallee qaata bahe har'aa miti fakkeenyaaf tokko kana inni amma maalirra jira maammee haalli jireenya isaa maal fakkaata hoo jette maammeen jireenya isaa jiraataa jira tokkoffaa lammaffaarratti ammoo inni bakka waa argatu hundaayyuu dhaqee waa funaannachuu barbaada Mubaarakiin hin beeku maammee obboleessa isaa ta'uu baate rakkoon maammee isa kanaa miti rakkoon maammee birriidha doolaara mallaqa barbaada daa'ima guddifachuu barbaada Itoophiyaa keessa jira hujii takka hin qabu giiftii kana eenyurraa waa shaqqala ummata eeltiraatii fi warra faannoo irraa waa funaannatee jiraata pirezidaantii maammeen saniin gara kaanitti inni waan Mubaarak jedhu kanaayyuu quban qabu hujiin isaa tokkochi mallaqa waa funaannachuu fakkeenyaaf isinii kaayaa zamoona kana faannoo ta'e pirezidaantii maammeen warra faannoo kana bira dhaqee faannoo nugusnoo jedha mililik nugusnoo jedha jara wajjin giiftii taphatee giiftii funaannachuuf jecha ummata eeltiraa bira dhaqee shaabiyaan akkas jedha maaliif kana godha hoo jettan jaraa yaadeetii miti nama tokko gowwoomsee eeltiraaf shaabiyaa irraa maallaqa funaannachuu barbaada koyinii takka yoo argate isaaf sanumatu bu'aadha Itoophiyaa keessa jira abbaleessa kiyya daa'ima qaba akka duraaniitii miti kanaaf inni maammeen Mubaarakiin miidhuudhaaf akkas godhee yoo ka jettan taate no Mubaarak miidhuufi miti inni waan nyaatee buluun waan jimaadhaan bitatu hin qabu dhugaa isinitti himaan pirezidaantii maammeen akka ilma namaa gabbee nama dalagatee jiraatu miti haga biyyatti galillee sadaqaa kadhateetumaan olii gaddeemee mililik nugus Oromoo jedhu tokkochuma gartanii beeytaniisi pirezidaantii maammeedhaan amma Oromoo jechuun hin dandeessanii mililik nugus noo namni siin jedhu Oromoo ta'e giiftiif jecha faannoon jegnaadha namni siin jedhu giiftiif jecha kana komattanii har'a Mubaarakii fi birrii wal bira fiddee itti kennite maammeen birrii fudhata ijoolleen keenya tokko si waan beeytan miskiina rabbi namni dhufee pirezidaantii maammeen irratti duuluu jira pirezidaantii maammeen haadha isaatii fi doolaara walafoo yoo qabaniif doolaara fudhatee deema ansin beeku jedheen haadha isaallee waakkata kanaaf jecha maammeen Oromoo waakkate Mubaarak waakkachuun ammoo qallaalii dabar ummata bal'aa hawaasa bal'aa keessaa baheeyyuu hingane pirezidaantii maammeen mililik nugus noo siin jedha guyyarra kanaafuu akkamitti maammeen ammoo dhaqee dhiisee maal sirraa hir'isa
Pirezidaantii Maammee Mubaarak bira dhaabatuu baate wanni Mubaarak irraa hir'ate jira. Mubaarak yoo xiqqaate leenca 200 argate. Rokkeettii gadhiifameetiin alatti, qurxummiin alatti, leenca gosa gosaa xixiqqaa kanaan alatti, makiinaan alatti, motoraan alatti, leenci bichaan biyyaansi yoo xiqqaate Mubaarak leenca 200-300 argate. Pirezidaantii Maammeen irraa hafee dhiisee maaltu Mubaarak irraa hir'ate? No. Homa takka irraan hir'anne. Kanaaf ijoolleen kenna. Ka wanni tokko isin hin galle. Ka waa'ee maalummaa pirezidaantii Maammee hin beekne. Pirezidaantii Maammeen waa lama bichaa qabadhuutti dhaqe. Mubaarakii fi doolaara 2 qabadhuutti dhaqe. Mubaarakiin osoo hin taane doolaara 2 fudhata. Oromoo fi doolaara qabadhuutti dhaqe. Oromoo dhiisee doolaara fudhata. Nama mallaqaan ofillee gurguree uummata isaallee gurguree jechuudha. Kanarraa komachuun kanatti aaruun ummata wallaalummaa keessa jiru yoo ta'e malee ijoollee didiqqoo har'a tiktokii banattan yoo ta'e malee Maammeen qaata waa mara keessaa ba'ee akkam godhee daa'ima kiyya halkan takka nyaachisee bulchaadha hojiin isaa. Sanittuuyyuu giiftii namni isaa kennu Shaabiyaadha. Amma alaabaa Eertiraa uffatee achi dhiichisaa bule. Osoo dhugatti quuqama qabaate osoo waa'ee Mubaarak yaade Mubaarak injifatee dhiise silaa Maammeen rakkoo isaatii miti. Kanaaf jecha namoonni Maammeen beeyne baradhaa isinii jechuu barbaadeeti. Maammee jechuun Mubaarakiin hin beeku har'a inni doolaara malee. Obboleessa isaa ta'ee dhiise Maammeedhaaf kacaalu birriidha. Oromoo fi Maammeellee wal bira yoo fiddeef birrii wal bira yoo fiddeef birrii filata. Birriif jecha har'a faannoon pirezidaantii Maammee akka barbaadetti ergachuu hin danda'a. Shaabiyaan pirezidaantii Maammee har'a doolaaruma 1000 takka bichaatti ergee lubbuu namaa baasisiisuu hin danda'a. Qaallichi birriirraa nafuu isinii jechuu kiyya. Kanaaf jecha pirezidaantii Maammee nama gootanii sadarkaa namaatii ol fuutanii namummaa irra keettanii miizaana namaatiin akka obboleessa wayiitti kaa'uun keessan an sammuu keessan kan isin itti yaaddanii naan galu. Kanaaf jechaan akka nama dhuunfaa tokkootitti pirezidaantii Maammee hin mazzanamu. Miizaana hin qabu inni. Miizaana hin qabu. Hatta daa'ima isaa sanuyyuu doolaara osoo birrii wayii gurrii gaariitti mucaallee gurgura pirezidaantii Maammee. Maal taatanis? Maammeen daa'ima isaa sanuyyuu hin gurgura tajaajiltillee dabarsee hin gurgura. Dhugaa sitti maan. Birriif jecha siin jaabar. Doolaaraaf jecha obboleessa waa'ee Mubaarakitti dhiisaa isin. Daa'ima isaa san dabarsee ni gurgura pirezidaantii Maammeen. Namni irraa bitu yoo jiraate. Dhugaan jiru faaktiin kana sitti maan. Namni namummaa qabaame amma fakkeenyaaf namni namummaa qabu waa'ee namummaa isaa yaada. Akkamitti obboleessa kiyya xilaata waliin dhaabadha akkasi. No. Maammeen jaartii isaa yoo ati mallaqa gahaa kenniteef dabarsee sitti hin kennu. Rakkoo maal qaba siin jaa? Sitti kenna abbaate. Namichi birrii malee waan biraan beeku. Wanni inni takkattiin isa mul'attu mallaqa. Eenyutu har'a giiftii naa kenna. Akkam godhee doolaara argadha. Malee nama kana akkamiin nama gootanii irraa sabdan. Kanaaf jecha Mubaarak Musammaa obboleessa bira dhaabate obboleessatu Idriisiin injifachiise. No. Idriisiin akka injifatu ka godhe Oromoodha. Maal taatan yaa uummata Oromoo? Idriisiin akka inni ajaamu tapha mo'atu ka godhe Oromoodha. Sababiin isaa giiftii gizee kennamu dhiistanii gizee kan kennitan. Maal murteessitan isin? Sappoortii Mubaarak goona jettanii dhuftan. Mubaarak ka barbaadu giiftiidha. Giiftii akka barbaadu kennitaniif jirtan. Tapha inni awwaalaa injifatuu barbaadu injifachiiftanii jirtan. Tapha lammaffaa giiftii keessa waan qabu wal bira leenca 10 nama gadhiisee jira. Nama wal bira leenca 7 gadhiisee jira. Nama wal bira leenca 6 gadhiisee jira. Kana jechuun maal agarsiisa? Nuti Mubaarak sappoortii godhuudha malee kaayoon kenna. Idriisiin sadarkaa sanitti gaddisiisu duqeetii godhuun barbaannu waan jedhu murteessee Oromoon jechuudha. Kanaaf jecha ammoo Maammeetu achi taa'e. Maammee waan takka Idriisiif hin kennine obboleessa. Maammee waan takka Idriisiif hin kennine. Cal jedhee achuma jala taa'a mataan na burquree duqeetii ta'ee dhabee bututee dhabeedha. Dhufee booda giif wanni keessa. Ni beeka akkatti gabas jaarsummaa ta'e qeerroon karaa keessaatiin jechuudha. Nama barbaaddu waan madduuti qeerroo nama barbaaddu nama 20 isaa ta'u liinkiin sun nama 100 iyyuu gacha 200 iyyuu. Nama barbaaddu waan madduuti beellama qabadduuti karaa keessaa hiriira godhannee wargee godhannee 30 ta'u 40 ta'u hagaati barbaadde jechuudha. Irraa dubbachuu danda'ama. Waan isaa tokko saalamatti himu jechuudha. Kan safuu kan seeraa kan sirnaa kan amantaa kan gadaati kuni kan inni dubbaddu isa kana. Yoo kan hin taane ani mana baradhee ati mana banattee boontuun mana banattee sun jireenya hin ta'u. Kan ammoo ofii miti ani maqaa rabbiitiin sin galachaa jira. Hin danda'amu akkanatti. Otoo danda'amee gaarii ture. Keessaan bayyoo jettan nama qopheeffadhaati osoo mana amma qeerroon asirra bahee yookaan gara mana argaa yookaan galgala arga mana yeroo banatee haasa'u. Yookaan immoo isheen arga jechuudha. Haawu akkamitti furama kun? Gootana kun
Haala kana jetti faatee waan mashin galchine keessa. Ani dogogoo miti ganaan moodalistita. Rifeensa guddisee borcii balleessee shoof. Borciin badee daalleen bahaa jira. Amma ispoortii hojjennaa baatee nuti ispoortii ganamas galgalas ispoortii. Sport no, sport.